haram. Wannuma natti gootu hundinuu haraami jechuun seeraan alatti itti fayyadamtu. Saniin achitti immoo amantii nuti arran dhalanne duraan keessa jirra itti guddanne hayyoota amantii qabna isaaniitu nutti himaa halaaleef haram masgiida keenya ittiin ijaarame ittiin diin keenya ittiin gaggeeffachaa turre saniifuu wantoonni akkanaa kuni nama waan akkanaatiin deemu qiyaasa satti lambara isaatiin deebisaaf dubbii yoon kaan naman kabaju waan ta'eef namni barbaada. Me di famo namna duro di juro du jira kalatti na yerjersa jira carra dubbo do afra sirisi dubbo gala to be baraka wala ulfada da waji marra wata ta jiman kanya halali akami yo halal jittan ta ta ya bule yak yeme siri finima me fakkenya to kon sini kana waji ma kana ratti shambo digachuna halali mo haram bule ya rabbi halali shambo digachuna bam fele sheyni fetetti de kata qesiri tidikatti halali garu gujette gusati mizana malewa digatte dokuba kallo sifida laggefaddu nyaata kana zaadi demi abur haga mo masigo tiwonyate ibada rabbi sitin disu gadu jette olu jechuun dandeessu nam harka fuudhuun dandeessu dhugaan jirtu tana jimaanis akkuma waan kanaati yoo miizaana ol fikkichiifte dhukkuba sirra fiduu danda'a sigalte waan kana lala waan qabu jimaata kan qabu ammoo haraaraa isaa yoo haraara jaan haraaraan tun jimaa qofaaf haraaraan jaamne fakkeenyaaf nama buna barbaadu jira haraaraadha fakkeenyaaf miidiyaa fayyadamuu irratti tiktok fayyadamuu irratti amma hoon seenne bakka mataan dhukkubuu danda'a cinqamuu danda'a haraaraadha sun haraara gisee nu jimaa fi wanni qofarratti xiyyeeffatina jima haraara namni jimaa yaadata namni gariin dhiqata fuullatu irratti haraaraa qaba amma kun haraami dhiqachuu dibachuun haraami la halali garuu immoo haraaraa akkasii nama qabu jira guyyurraa guyyatti gulama faaqa qaama dhiqatu jira ilmi namaa kun haraara jennaan waan akkasiitiin waan lubbuun ta'e amma si feetu eebattuuf takka gisa hunda dhabuu hin dandeenye haraara jaamuma fedheen taateetu ati alaa kulli haal jimaan halaal callaadhaa naatu irraa fatwaa isinii godha wallaaltan jimaan halaali sinsakaasu ifi wallaaltu anammo waa takkanif qaba sheekha saneef sheekha jimaan haraam jeesaniif maallaqatti erga wallaahi waa dasii seene fidaa sheekha sanatti maallaqa naatti erga kuma shantam taatus dhibbas taatu naa ta'utti erga wallaahi isa dhugaati dubbii tolfachuuf hin jiru maallaqa erga san silaamoo namni islaamaa tokko waan halaal irraa fidee halaal baasuu qaba ammoo jira kana adda baasa gizeen maallaqa kiyya biyyatti erga sheekha irratti erga sheekotii nam 3-4 taatu haa yaammatanii nam tokko sirritti farshoo obaasanii nam tokko sirritti jimaa haqa maasisanii hizaaba itti kannanii haa baay'isanii qannasanii kamii sirritti deebisaa hizaaba san addana haa baasanii anaaf qabe rabbi ejjaniif qabe anaaf qabe nam tokko biiraa saaxira 3 ta'u 4 ta'u wareegaman kafala anaaf bitaaf nam tokkoof kiiloos taatu kiiloo 2-3 taatu jimaa anaaf bitaaf anaaf qabeef yoo sheekotiin wallaala qabaatte Sambooda hizaabatti kannanii hizaaba hizaabsisanii kami sirri deebisaa ilmaan isaatis kuneenyu haa gaafatanii kami sirri deebisanii haa himanii nam tokko mas biddeena sirritti haa nyaachisanii nam tokko likkitti haa nyaatu akkasitti miizaana sammuu rabbiin girsii kanne sammuu itti fayyadamte sammuu rabbi sii kanne badhistee itti fayyadamuu qabda achumarratti kana qabdee taa'uu qabdu waan takka hawaasan jibbituuf takka nama tokko jibbituuf takka waan lubbuun ta'een feene namarratti haraam godhuun hin danda'amu amma namni garii shiishaan haraamii jira namni garii shiishaan halaalii jira jimaan haraamii jira beekiif shiishaa san hin feene oo fedhe bari oo fedhee fi jimaa kanan feene waan lubbuun ta'e feetu ka isa halaalifattee waan lubbuu ta'e jibbite haraamee sun hin jirtu shari'aa keessa irratti sida kulleti carraaqiyyaan sii kanne laali jara keenya waan takka dubbadheetiin gabbu'a shilimin jechuu deema dhibba dhageeffadha jecha mareefuu burqaan jeesuun seneechoo naaf hin jiru dhageeffadha ifaa bilisatti waa'ee jimaa keenyaa waa'ee qabeenya keenyaa madda galii Itoophiyaati bunni duratti sadarkaa tokkoffaa ture arrammoo sadarkaa tokkoffatti jimaadhaatu madda galii Itoophiyaati dhageeffadha lafee duwida Itoophiyaati baakboonii madda galii Itoophiyaati jireenya keenya jireenya hawaasa keenyaati gabaabdumatti waa'ee dhimma jimaadhaaf fatwaa yoo gaafattan ulaamaayii gurguddoo isin barsiiste tan isin sheekummaa irraa barattanii asoon fixatin asoo gartee eebbifamtee
digrii sheekummaadhaa asoo sheekotii keenya irraa fudhatiin galbiraa kuttan sheekotii keenyaa jira fatwaa deemaa isaanirraa baradhaa. Waa'ee dhimma jimaa keenyaa dubbattanii abbaan fedhe kareefu burqaan baanu afaan isin beeytaniini isinii wajji haasoyinaa kabajaa fi godhaa jiraadhaa kabaja isinii qabnaa. Yoo waa'ee jimaa keenyaa tuquun gonkumaan danda'amtu yoo fatwaa barbaaddan ulaamaayii gurguddoo akka Itoophiyaatti biitii Itoophiyaadhaa tun qabdu ulaamaan tun ulaamaa Harargeetii achi jirti bira dhaqaarraa baradhaa. Fayyaa daangilmaan jaatii jaallee ibsaa marti keessanuu warra mana kana keessa jirtan sabboona caalaa marti keessanuu ulfaadhaa kabajamaa burqaa nagaan tura bakka shilimin jaa fayyaa daa ijoollee teenya nagaan tura kuteen nagaan na tura. Assalamu alaikum abbaa kaa obsi hin deebine. Affeera jimaa kamaatee dhuftee nu mormuu danda'a maati? Lakki dubbachuu illee hin deemuuti abbaa kaa obsu akka nama tokkotti immoo ani jimaa hin deeggaruun mormaa warra jirtan isin dinuu warra jimaa deeggaruun silaa carraa akka yaada keessa. Darbu sila irratti oggoo inni dubbate booda jecha ajaa'ibaaf deddeebisu malee fi. Mana kana keessa naman darbina namni yaada Deebisa harraa baasu deebisa afirraa baasu deebisa. Yaa bona mbusina. Nambusina jaalibsa nambusiniiti yaada kiyyooni. Cafe abbaa jimaa tokko wajji walloltee aara sanutti hin bahin gaa'e keessa Cafe. Mama bayaanii wajji wal mormu. Lakki sanii miti an tuqaa lama saniin dubbadhaa yoo gartee jimaan gaarumina naantee namootan ani jimaa siif jintee gara rakkoon qabu yoo carraa itti fufuu. Naa wajji haasoo itti Itti fuuf. Burqa ayyee fayyade inumaa soo wajjin haasoo barbaade yoo. Mama bayaan rakkoon qabu ol seeni waliif galla rakkoon qabu. Haa seenu. Amansiifna. Itti fuuf cafe. Sheekutii biratti yaaba gurguddoo. Mama bayaanii muudira qabaa oo. Samaaliga. Akhi namun busina maal taatan? Eenyu muudira mama bayaanii muudira qabaa Mana sabaa. jira jaalibsaan hin jiru bakka tanaati mudeeteroonni mana kanaan mana rabbashinaa kabajaa fi godhaa. Mama bayaanii. Mama taa'ee jira. Maa bayaan maal inni mana namaa rabbashin boo. Mama bayaan gaala waan ni yaanaati ol deebisi gurbaa. Maa kabajaa fi godhaa manni abbaa qabaa kabajaaf mudeetera isinii kanne kabajaadhaan di mana namaa eegaa. Hai. Akka kun bardiiqii biraa keessa nama galchuudha yoo yaada nama amansiisu waan. Adaba nam tokko nama kumbuusinaa namni yaada isaa kannatu. Awo jara keenya isa rabbii jaati. bayaan amma booda buusina naa wajji haasoo deema dhiifama. Buqqaa dhiisi kaa buqqaan qalqalloo dhiisi kaa gurbaan kan kalees qabameetti akkas gootee miidhaa. Mama bayaan mooyitara siraa hin fuudhaa beekadhu buusina ma gooti. Dhiisi buqqaa. Dhaffee itti fufi. Awo Itti isa fufi nama biraatti. awo bineensoo mama bayaan isa bineensoo. Mama bayaan ol seenuu jaasu dhaabuu rabbi jira dhiisi awo yoo rabbi rasuul ta'u tana dhiisi bineensoo. Dhageessaa. Hayyee yaada keetiin fu'aatiin buusaa rabbii jaati. Laal tuqaaleen burqaan lafa kaa'ee fi abbaa qalleen dubbatee tuqaalee bireedduudha. Jimaan dahaba keenya dahaba harargeedhaati dhugaadha. Madda galii diinagdeedhaati. Kun shakkiin qabu. Nuundinuu maallaqa jimarraa harka buuni barannee nyaannee uffannee jiraannee as geenye kun wal nu gaafachiisu. Garuu yoo maanta biitti hashiish oomishtu hashiish kun jimarra galii qaba, jimarra gurgurama, jimarra qaaliidha. Hashiish waan gaariidha. Hashiish dhabuu hin dandeenyu. Hashiish fayyadamaadhaa jiraannaa ittiin boonnaa jennee afaan guunnee dubbachuu dandeenya. Rakkoon maal jechuun obsa isin dhiisu waan tokko qofaan isin hin jaa caffee itti fufatta mirga keessa hin dhiibnu laala wayii isinii maal geeffadha. Jaarsi caffee jiraniin kun jara keenya yoo mana banatee mana isaatti laayii fi namni hedduullee dhufuu fi baatu sagaleen isaa tokkisee waraabamtee deemtu akka dhaggeeffamtu ni beektan.
Jaarsa kana carraan uffannitanii fi sagaleen isaatu waraabamtee wanni inni dubbatu yoo deemte balaa akka fiddu beeka. Yaadarraan baasinaa caffee kana naasiniin jee nuu gabbuusaa dhiifama waliin. Awwa ibsa. Aki goonu bakka takka gad hin dhiifnu laa gad hin dhiifnuu fi anaa wajjaa dubbachaa deemu wala faana qaqqabaa yaana akkas goonuuf aadatti hin dheeressinuuf meesa. Caffeen nama lambar waan harargee arrabsuudhaan beekama yeroo caffee as keessa yaadarraan fuunu. Laali mee wayni sinimaa dhagaya mee dura inni hogguu ol seeneehu hashiish je'ee hogguu eegalu maal jechuu fadheeti. Cafe. Aboo yaadee yaadammoo. Jaadibsa walii deebifna dura takka haasawaa yaada. Jaadibsa yaadee yaadammoo. No yaada annam tokko. Takka haasawaa yaada. Annam tokko annama harargeedhaati annama ooyiruu jibaadhaa qabu nama ijaara. Hin qabdu lakkee ooyiruu jimaan qabdu tiifatudha. Isi tokkollee akka jimaan qabdu dhaggeeffadha. Walii obsa. Unamaa itti taate anaa hojii morba. Tana sirreessi gaafa duraa tana sirreessi bira dabre. Maaliifi jimaa fi hashiisha maaliif walitti hilmaamte? Maaliin wal fakkaatan? Siifin makaa carraa kannaas ni hima. Dheerisini maaliif wal fakkaatan? Hai aboo diiqaa isa kun naa kennaa kaa hai maaliif na biitan? No nu waraaba. Manzalamina. Feenu baleessa nuti harka keenyaan fi ibidda qabannu achuma deebi'ee ibidda maa qabattan? keenya tokko jenna. Nama dira kana yaadaan namoota diitii maa ibidda qabattan hai. Nama dira kana ammoo. Ati gaafa san fitadhu deem gaafa san bira dabri. Akkamitti maaliif wal fakkaatan hashiishaa fi jimaan? Hayyee ni maati rabbi jaati diiqaadhaa kennaati. Annam tokko isin nama kumaa fi wayii annam tokko ammaasii akkuma keessa isinirraa nama ooyiruu jibaadhaa qabu ijaara beeka qabu dhaggeeffadha nama jibaa qabu miidhaa jibaatiin dubbadha maaliif hoyi wattan. Baga caffee Laal. tokko nama kumaa jechi ati jechuu deemtu kun kuma kana caala. Si beeyna caffee wal beeyna wal guddifne. Hin caalu waa takka hin caalu dhiisu qaadurraa nama jimaa isaa itti cinquu jirame isaa itti niiduu jirame. Amma caffeen laal caffeeni nama mootummaa deeggaru mootummaa keessanii harka naqatee sagalee isaa dhageessifatu fedha. Jimaanii arrabsa amma dhibbatti arrabsa. Jimarra Hin arrabsu hin tuqu jimaatu quddeemu. Taasaa qofa irratti jeefatee jimaa arrabsa amma. Jimaatu quddeemu. Amma hubarre hashiisha amma bakkuma sana addanaa baase hashiishaa fi jimaa maaliif walitti hilmaamtee? Addaan baasa jaala kiyya kabajama addaan baasa waan kallee yaaddoon laal obboleessa laal waan takka akkatti halaallu jibaan an haraamii fi halaal keessan galuu ilmi isiidhaan qabu jimaan miidhaa inni qabuun tarreessaa calaala kanna miidhaa inni Dura sanitti saree milaa dura maaliif hashiishaa fi jimaa walitti hilmaamtee? jimaan hashiish irra hamaan jimaadha ilmaa wal qixaa bituu hin madaalu. Fakkeenyaaf waan wal fakkaataniin natti himi irra hamaa booda deebite waan wal fakkaataniin. Barilmaa waliin fakkeessee jibaan irra hamaadhaan siin jee jimaadhaan Hammeenya irra booda hawaasa deebina. akkuma asii ijoollee biitutti waan wal fakkaataniin natti himi amma waan wal fakkaataniin. tiifi na obsiga akkuma Baasa uummata keenya namicha karaa Lamada ol hin deebisinaan waan isaa baas. afaan isaanii keessan bareedduu haasa'isuun barbaannu gurbaa kan isaan gahu. Aboo haa namni haasa'u haa yaada isaa kan nuti. Maal haasa'u waan inni haasa'u kana fuudhanii boru sirratti hin gaddeebinan si arrabsan isaan Sirra deddeebuu ati namaa misa firaan dhorkitu naguma Bona ayya atis gaa akkas jennaan kararraa maysanii misa namni itti deebina. Aboo caffeen adeemu uummata biraa keessa taa'ee Yoo asitti Nutu namarraa dhoorkee isaa'uu qabnee ilaalchuma inni namaa qabu dandeessan jennee namarraa dhoorkina yoo inni wadda yojjee namni wanna godhaame namni waliin gabbaa beeka waan laale an amma waanuma hashiishaa fi jimaa itti waliif fakkeessaniiti dhabe. Mee waanuma hashiishaa fi jimaa waliif fakkeessu natti himame xiqqollee. laali burqa wanni jiru maal ni beektaa? Gurbaan kun mana kana dhiifama mantanaa senaanaatu isinii madagaa dubbii bikka inni irraa fuudhe. woofisa keessa yeroo hawaasni kun boru Sira miidhagaa Abiyyi Ahmed jimaa uddutti akka ciraniin barbaada buna dhiisee akka aangoon paartiin badhaadhinaa dhufteen jimaa dhibbarraa dhibbatti hin jaalatan waa'ee barnootaati hojii ol qabsa. Sanis afaan qabdanii? Isin ishee malee. Ati waraanni kee kun waraanaa keessa. jedhan an jimaan barbadu qabaa jechaa jiru.
Jumaa qabaachuu qabnaa duba. Isinitti haa toluuti. Saree wal nyaattu bineensanaatu jaanii. Haay. Isinitti haa tolu. Dubbii finne. Maasii mataa ol lakkoofsinata. Buusaan irraa gatumta isaaniitu. Amma namaa wal dhufatu wallaalee